Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haaraa barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Dhimma bakka YouTube Studio monetization YouTube irraa guutan jijjiiramuutiin wal qabate namoonni baay'een keessan gaaffii na gaafataa turanii YouTube Studio bilbila irra yeroo seentan kan namoota baay'ee keessattuu kan warra money hin taane bakki irraa Modi guutan sun jala jijjiiramee jira. Sababni inni jijjiirameef maali? Akkasuma YouTube Studio Google Chrome irra yeroo seentan 1 million view short feeds waan jedhuun fidee jira. Wanni sun maaliif ida'ame? Akkasuma fully irra monetization guutan maaliif jijjiirame? Ka jedhu bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. YouTube Studio bilbila irra seentanii mallattoo doolaraa tuqu yeroo gara fuula duraa deemtan become a partner kana jechuun money ta'uuf deemta waan jedhuun mata duree adda addaa fidee as kaa'ee jira. Mata dureewwan kana gara fuula duraatti bal'inaan waliin ilaalla. Garuu bakka irraa monetization guutan maaliif jijjiirame akkasuma ka itti daame sun maali ka jedhu bal'inaan Google Chrome irra waliin ilaalla. Gariin keessa YouTube Studioon haaluma kanaa isiniif fida watch hour subscribe right godhee watch hour inni hafa akkasuma seera YouTube tokko asitti ida'ee jira. Chrome irra deemuudhaan YouTube Studio Google Chrome irra deemnee waliin haa ilaallu. Chrome irratti sirriitti jijjiiramee jira waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee haala kamiin akka Google Chrome irra seennu irra deddeebi'een dubbadha warra YouTuberii haaraa taatan desktop site gochuun waan barreeffamni xixiqqaatuuf bilbila kiyya dalga ciibseen isinitti agarsiisa. Desktop site erga godhannee booda profile irra tuquudhaan gara YouTube Studio Google Chrome irra deemnaa jechuudha. Google Chrome yeroo maraa kan irra deddeebi'ee isinitti YouTube Studio yoo tuqitan gara biraa irra isin geessa waan ta'eef irra qabuudhaan open in new tab in group ka jedhu ka jalqabaa filattanii YouTube ka X hin qabne diimaa qophaa jiru tuquun gara YouTube Studio Google Chrome akka seentan duraan irra deddeebi'ee himaan ture. Mallattoolee harka bitaa kana jala jiran keessaa egaan bakka monetization yookaan immoo mallattoo doolaraa tuquudhaan gara fuula duraa deemna. YouTube irratti haalli duraan itti monetization ba'uuf amma itti mul'atu jijjiiramee jira waan ta'eef jechuudha. Channel monetization become a partner waan jedhu mata duree jedhuun haala kanaan baasee jira already warra money hin taaneefis jechuudha. So yeroo gara gajjallaatti gad dhuftan how do I join mata duree jedhu of keessaa qaba. How do I join in kun haala kamiinan monetize ta'uu danda'a ka jedhu jechuudha. Duraan video tokko isinitti agarsiiseen ture. YouTube Partner Program Eligibility waan jedhuun yookaan immoo modii ta'uuf maaltu barbaachisaa isa jedhu jechuudha. Duraan video kana waliin ilaallee ture. Subscribe 1000 sa'aatii 4,000 yookaan immoo subscribe 1,000 view miliyoona 10 ka video short irraa argame jechuudha. Kana jechuun subscribe 1,000 view miliyoona 10 ka short irraa argame yoo qabaattan itti money ta'uu dandeessu jechuudha. Karaan itti money ta'an amma lama jira. Inni tokkoffaan subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 yoo qabaattan YouTube irratti money ta'uu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan subscribe 1,000 view miliyoona 10 ka video short irraa argame bultii 90 keessatti yoo view miliyoona 10 video short irraa argamsiiftan itti money ta'uu dandeessu jechuudha. Kana jechuun karaa lamaan money ta'uu danda'ama jechuudha. Inni jalqaba subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 akkuma duraan irratti money tahaa turtan jechuudha. Kanuma duraan jiru sa'aatii subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 sa'aatiin kun sararri isaa diimatee dhufe yookaan immoo pinkii tahee dhufe sararri isaa sarara sa'aatii 4,000 waggaa tokko keessatti argamsiisuu qabdu jechuudha. Subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 jechuudha. Karaan lammaffaan isin money ittiin ta'uu dandeessan subscribe 1,000 view miliyoona 10 ka video short irraa argame viewun sun miliyoonni 10 ka bultii 90 keessatti argame yoo ta'e sa'aatii 4,000 sana isinin barbaachisu jechuudha. Kana jechuun view miliyoona 10 sanaan subscribe 1,000 qabaattanii money ta'uu dandeessu waan ta'eef. So namni tokko YouTube irratti money ta'uuf yookaan subscribe 1,000 view miliyoona 10 video short irraa qabaachuu yookaan subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 qabaachuu qabaa jechuudha YouTube irratti money ta'uudhaaf. Subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 yookaan immoo subscribe 1,000 view miliyoona 10 ka video gabaabaa irraa yookaan immoo short irraa argame yoo qabaate namni sun money ta'uu danda'a jechuudha.
duraan subscribe 1000 sa'aatii 1000 qofa ture amma immoo subscribe 1000 view miliyoona 10 video shortii qofa irraa yoo qabattanis moonii ta'uu dandeessu jechuudha karaan lammaffaan ittiin moonii ta'uu danda'ama. Kanaafuu karaa lammaffaatu itti ida'ame ka duraanii akkuma jirutti tahee jechuudha. Lamman isaa wal duukaa qabaachuun dirqama miti. Subscribe 1000 qabaachuun dirqama. Sa'aatii 1000 yookaan immoo view miliyoona 10 keessaa garuu kan lamman sana keessaa tokko yoo qabaattan moonii ta'uu dandeessu jechuudha. Yookaan sa'aatii 1000 qabaachuu subscribe 1000 biratti yookaan view miliyoona 10 video shortii irraa qabaachuu jechuudha. So amma darajaa tokko lama sadii jedhee fidee kaa'ee jira. Darajaan tokkoffaan egaa subscribe 1000 yookaan subscribe 1000 fi sa'aatii 1000 yookaan immoo view miliyoona 10 video gabaabaarra inni lammaffaa inni kaa'e immoo complete the base jechuudhaan two step verification guuttachuu qabdu akkasuma seera YouTube inni sadaffaan yeroo isin channel keessan apply gootan YouTubein ilaalee deebisaa jechuudha. Tokkoffaan reach requirement dha subscribe 1000 fi sa'aatii 1000 yookaan immoo view miliyoona 10 video gabaabaarra kana lamman keessaa tokko yoo guuttattan lakkoofsi tokko isiniif darbaa jechuudha. Lakkoofsi lammaffaan immoo two step verification emailii keessan qollofu akkasuma seera YouTube cabsuu dhabuu yookaan immoo strike dhabuu inni sadaffaan YouTubein yeroo isin apply gootan isiniif ilaalee isiniif deebisaa jechuudha. Kanaafuu sanduuqa lakkoofsa tokko keessa jiru irraa subscribe 1000 sa'aatii 1000 yookaan immoo view miliyoona 10 qabaachuu qabdu video shortii irraa sanduuqa lammaffaa lachuu right isiniif ta'uu qaba two step verification dhimma emailii keessatti duraan barsiiseen jira. Sadaffaa yeroo isin apply gootan YouTubein check isiniif godhee seera YouTube eeggachuu keessan videoon keessan sirrii ta'uu isaa ilaalee isiniif deebisaa jechuudha. So wanni asirratti dabalame ka duraan subscribe 1000 sa'aatii 1000 moonii taanu amma filannoo kabiraa fidee itti nuuf ida'e filannoon itti ida'e subscribe 1000 view miliyoona 10 video gabaabaarraa yoo qabattanis moonii ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaafuu asirratti ulaagaan itti dabalame ka video gabaabaarraa view miliyoona 10 qofa itti dabalame isin cinquun qabu isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, koomentii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.